abalu sakkana jedhe takka edina alakkaa du'uuf hin deema kijiba kijibuu ture achiin booda du'e kijibi sun dhugaatii jijjiirameefi yookiihu nama biraatu sagalee isaa fakkeessee nama du'een jedhe jenname amma ergaan tiyyesanii miti dawweetti maaltu tahame isa jedhe ilaa ammaa kana dawweetti maaltu tahamu jira akka nuti sagalee takka hin qabne akka addunyaan nu quba hin qabne akka oromoon nuti miliyoona 60 70 dhibbaa jedhe quba qabna jennee haasofnu suni tokkollee akka quba hin qabne namni tokko akka quba hin qabne walloon yoo fakkeenyaaf numa finna jedhanii akkuma chaayinaan uummata igorgoote san nama nusi miliyoona takka ol guddate kan taanu lagatti guuranii fixuu ni danda'ama bilbila guyyaa 3 fi dhaamsan hamma fixanitti sanbooda namni dhaabbatee dubbatu hin jiru gaafa darbes namni afaan banu hin jiru gaafa darbes dhumeetuma gaafa darbes namni dubbatu hin jiru wallorratti kanatu ta'ame kanatu ta'amaa jira eega kaleessa ganamaatii dawwee eega kaleessa ganamaatii konkolaataan meeqa karaa kamiseetiin gadi sheene konkolaataan meeqa loltoota affariitii fi makkalaakayaa guurratee kumaatamaan dhufanii dawwee itti sheenan ganda bira gahan hunda ilma dhiiraa fuula duratti argan hunda numa ajjeesanii namni biraa as garagalee janaazaa kaafatuu hin danda'u jaarsoleen miila jala kufte janaazaan nu jala nama du'e kaafatuu dhabuun nu biratti du'a sadaffaa afraffaadha nama du'e kaafannaa namoota du'e san gaafatuu namni dhuftan isaanii waliin jirtanii beeknaa sin ajjeefnaa jedhanii irraa arihan dhaggeeffadha waan walitti himnu keessa wanni walloon ta'uu jiru anaas ni hima amma gandoota keessumaa keessaa dawwee irratti gandoota uranee salaamaa jedhaman gandoota baadiyyaa gooxota baadiyyaadha magaalaa booraa jalatti bulan booraa irraa qabee yookiin naannoo affarii irraa daangaa affarii haroo irraa qabee waraanaan guutameera waraanni guute suni ammaan dura waraana kan biyyoonni dhufee garee tokko loluudhaaf dhufee bakka ta'e qubatee deemee garee san lola amma akkasin miti jalqabuma madfii fi taankiin dha'uu jalqaban bakka kana adda bilisummaa oromoo ni jira jedhamee yaadama adda bilisummaa oromoodha kana adda bilisummaa oromoo loluudhaaf ganda oromoo takka takkaan sheenanii dhiira hunda ajjeesanii kaambii godhatanii irra ta'anii namni takka akka sheenne dhorkuutu adda bilisummaa oromoo loluudha abbaan kana goosisaa jiru nuhuma keessa jira naqarsi nuhuma keessa jira waliin sobnu warra kaleessa warri kalee aangoorraa buufamillee duutahee aangoo isaatiif jenna warra aangoollee qaban jedhamee yaadamne xiqqinuma adda addaa qawwame faa kennanii fi wahuma adda addaa maqaa ummata keessatti ati abalu jedhamtaa bar jedhanii maqaa ol qabanii siniif galee waan akkasii warra godhantu har'a hulaa deemee ilmaan oromoo fichisiisaa jira gandoota hamma amma nagahetti gandoota ciisa girjoon tullama gaangahaa sanqallee salaamaa fi harooretti kataaro dabagalo akkanuma uraneen tullama sadachaa fi uranee jedhama hijiraa gandoota kana asirra hanga rasaa fi dhakaakkee jedhanii kuni gabaabamatti gandooteen kuni hundi waraanaan guutameera siniif galee waraanaan guutameera kaleessarraa qabamee eega mootummaan ilma dhiiraa guutuu cafaquu jalqabe gandooteen kuni gandoota walloo keessatti yookiin akka dawweettis tahe akka wallootti bakkoolee ummati isaadhaa hidhannoo qaba jedhamee yaaddatudha hidhannoo kilaashiitti beekamaadha akka gabareen tokko mana ilmaanii waliin qaba jechuudha caba walloodhaa gochuuf akka godhan wanni kuni beekamaadha bakka kanatti wanni godhamaa jiru amma fakkeenyaaf amata 5 har'aa yookiin 10 har'aati amata 5 har'aasi yeroo takkatti masaraa galmeeffadha jedhamna nama 500tu galmeesse gandoota maqaa dheetana walakkaadha kan yeroo darbee sanii ol ta'a kan abboota irraa dhaale kan duruma waraqaa qabuu fi kan barreessuun barbaanne hedduu jira kana jechuun uummanni guutumaa guutuutti hidhataadha jechuudha uummatatu hidhataadha ummata hidhate sanirraa qawwee fuudhuudhaan inni amma haasa'aa jiru kuni abaawoon ammaan dura sanuma ture bakkuma hunda bosona asiin sheenee asiin bahee dhaqxee akkaataatti jeeftuun atis danda'e inni si jeesse suni garee biraa loluudha sinitti galee garuu amma kan godhamaa jiru gandoolee maqaa dha'e kuni gandinani maqaa dha'e kuni gandoota hidhannoo qaban jedhamee itti yaadamee hidhannoo hiikkachiisuuf dhiira isaanii fixu akkuma fir'aawna nu godhe jechuudha akkuma fir'aawna uummata musliimaa Muusaadhaa godhe bani Israa'el godhe achi keessaa nabiyyiin natti baha jedhee
akkasumatu godhamuura malee garee tokko barbaaduu miti ganda abaluu fa'aati ilaa dhaggeeffadha warra nu keessa jiru warra nu keessa maqaa argatee gadi bahe maqaa waan sen ajaa'ibu gaafa kaanis maqama yoo jinnii nu dhufee biyya kana busha tahe maqama godhatuutti haajaan gaafa abaa'oonis ol bahe abbaan dura dhaqee akkuma jaalmarroon jedhee abbaan dura dhaqee afaan si kaahee nuti bar biyya keenya akkana jirra jedhu isaanuma gaafa kaanis gaafa waraanni Itoophiyaadhaa deebi'ee jedhamuun beekame bilisiginnoota kalee biiroo arihamanii miti isaa suni bilisiginnaa jedhaman warruma ummata fakkaatee ummati kabaja qabuuf maqaan isaa abaluu ilma abaluu jedhamee ummata duratti beekamutu har'a garagalee ummatuma ofii fixuu jira ummatuma ofii quba qabna namoonni karaa Oronee Salaamaatiin kaleessa sanqallee irratti karaa Haroorettiidhaa karaa Kataaroo dhufanii kuni ganda abaluu fa'aati kuni ganda shaneeti kuni shaneen asii hidiyeeme ilmi abaluu asii diyeeme jedhanii abbaan gandatti ilma dhiiraa ficcisiisan namoonni dhibbaan lakkaaman amma harkaan qabamanii gabareen midhaan tumatuu fi midhaan muratuutti jiru guurramee jiru rashanameeraa jira hin beeknu amma dhugaan lafa jiru kana wanni walloon keessa jiru kana garuu anumatu sinumatti peejiitti asitti haasa'ee asuma warrumti walloo haasa'ee dhiisa malee addunyaanis qubanuun qabu bakka biraatti barataa abaluu jedhama dhaggeeffadha miidiyaalee gurguddoo halkan guyyaa waa'ee addunyaa dubbattu keessaa kan Oromoodha barataa abaluu jedhama bara hammanaa dhalate bara hammanaa guddate haadhi isaa magaala abbaan isaa reedi isaa maaliidha akkasitti akka takkaan dubbatameef nama tokkotu hidhaa keessaa baafame yookiin ajjeefame yookiin hoo akka malletti du'e ajjeefame ahamishee ajjeefame dhaggeeffadhe ilmi namaa rakkasa jechuun jiru jumlaan gaafa duunuu wallorra nami ajjeefame jedhamuun hin danda'amu nami haasa'u hin jiru nami ajjeefame nami lamaa sadii ajjeefame wanni haasa'amuu danda'amu hin jiru jechuudha unkaan kan garuu profaayiliin nama sanii godhatame nama tokkotu du'e jechuudha nama tokkotu qaami mootummaa ajjeese nama tokko kanaa fi addunyaan guutuun haasofti siniif galee nuhi biratti jumlaan gaafa duunu nami dubbatu hin jiru garuu waanin hubadhe gurguddoo keessa walloon Oromoonni walloodha carraa mataa isaanii faayidamanii carraa mataa isaanii fursaa fuula dura dhufu keessatti carraa fuula dura dhufu kamuu keessatti of tahuun alatti wanni biraa wanni si baasu akka hin jirre waan hin argin qaba ofii mala ofii ammaaf du'a oolchuudhaaf mala mataa kakkeetii har'a wanni addaan nu baasu jiru waan hedduutu jira waan addaan nu baasu jiru yoo xiqqaate osoo akka naannoo tokko osoo akka mee gantootuma bilchiginnaa kanallee haa jennuuti siniif galee osoo akka tokkotti kan jiraannu ta'e har'a alal aqalli ummanni kiyya akkana tahee jedha wanbarii isaatii jecha har'a immoo kan si bushu warra bahar daarii kan ati himattu immoo warra Oromiyaati jari lachuu si quban qabu inni ati fira kiyya jechu si quban qabu inni ati diina kiyya jechu dhokatee sijjeessaa jira addunyaarraa dhokatee sijjeessaa jira milishoota affariidhaa kaleessa abbaa abaluufaa abaluu xajjeessa abbaa abaluufaa harka bahanna jettee wal guurtee dhuftetu taankii makkalaakaarra rarra'ee dhufee har'a Oronee Salaamaa irratti caffaraa jira kana jechuun warri Oronee Salaamaa affariin maal akka isaanii qabdu ni beekan takkaan beekan warra halkan warra kaleessa gaashin nama jeeftee bante halkan dukkanaa deemee ibidda akkanatti wursee ibidda boba'aa jedhan agartanii ibidda cilee akkana wursee gala fi fenadhoo fi dubartii addaan baasee ofirraa ajjeessu ture warra akkasiitu jira achi ni beekti har'a harka bahannaan har'a gahe inni mootummaadha jedhee harka kennataa yookiin mootummaa taankii lolu jedheeti kilaashin lolu jedheeti harka kennataa kan sijjeessu immoo kan harka bahatamtu immoo nama bara 20 har'aa dura du'e nama maalii du'e waan akkasiiti jechuudha gabaabamatti wanni walloon keessa jiru kana magaalaatti maaltu tahamaa jira zarafamuun itti fufee jira zarafni faannoodhaa kamisee fi qalloo bichaarratti hin dhaabbanne yookiin gandoota Oromoo irratti hin dhaabbanne daseellee qaqqabeera kombolshi iyyuu jira warra juuntaatti isin ollaa keessan juuntaa ture miishii asin dhabamu jedhanii dhufanii warqina dhoomana hatan jira namoonni jumlaan ajjeefama Muhammad Said yookiin muftii jedhamuun kan beekame namtichi Seedaliin yookiin namtichi farmaasii dalagu namoota gara nama 5 waliin moo nama 4 isaa waliin 4 bakka tokkotti kan ajjeefaman baatee deemee osoo deebi'uu makiinaarraa buufamanii makiinaan isaanii ittiin deemuu turan illee ambulaansiidha nama yaaluu turan natti fakkaata yookiin namtichi wajjin jiru inni kun waan nama yaalaa taheefuu yookiin nama farmaasii gurguru taheefuu osoo deebi'anii gaafa lolli harbuu irratti garri karaa orgobbaa waataa ol dhufte faannoon makkii namarraa buusee achumatti gajaraan waan meeqan qixqix godhee ajjeesee wanbarii wanni jalatti dildilii jalatti haramanii namni dhaqee janaazaa kaafatu dhabamee bultii 5 booda
maanguddummaan meeqa ergamnaan maanguddummaa sanillee yoo qalamuu feetan malee makiinaatti dhuftaniin deebi'a jedhanii ni arihanii warri harbuu sanii nurraa kaasaa janaazaa qarbaa malee nuti ajaa'ee jennaan janaazaan isaanii kaafamee shee waliin kaleessa qarbamee jira. Kana nami haasa'u hin jiru. Kana addunyaan takkallee nu quban qabu. Iyyines footoo isaaniis guruppii fi feesbuuk irrattis facaafne namni gatiin baasu wanni walloodha. Warra miidiyaatiifis gatiin baasu. Warra yuutuubiitiifis gatiin baasu. Kana ofirra beeka. Kana beeka. Kanaafuu wanni ati dandeessu tokkoof tokko jechuudha. Qaayyibbuun gaafa luka ol garagaleessi caniinu akka du'u beekeera dhiita tokkoon. Haa ta'u malee dhukkuba halkasa hirriba si dhowwu sirra dhiiseeti kan du'u. Du'a xiqqoo du'a mixiidhaa du'uu hin qabnu kasaan du'a qaayyibbuu san du'uu qabna. Dhagga akkas ta'e. Wanni beekuu qabnu ammallee wanni beekuu qabnu. Namoota har'a gandi kun kan abalu fa'aati laa kiyyaa isa dheengadda maalloo keessaa kaan du'e kaan warra amma shanee keessa jiru gandi tun baduu qabdi. Gandi tun baduu qabdi ilmaan abbeeraa isaatii fi ilmaan eeshuma isaati kan achi jiru. Boru yoonni lola yoonni as dhufe hin qeebala waan inni jedhee. Nu hin gananiiran fixaashi jedhee warri wajjin deemu jiru har'a warra afaan keenya haasa'u warra yoo duubaru waan inni tokkorra gahe warra Oromoo fixuu dhufte tuni maalii jettee jedhu jechuudha. Sidiif galee Oromoo wal ajjeeftu Oromoo hayyuunti warri har'a nama ajjeesu jiru kunis borsu aangomatti itti kennama. Borus uummatuma dura dhaabbate isaanii maani fedhan awwala abbaan dhufee saffi duraarra dhaabbatee mikroofooniin iyyuu isaanii warra har'a nama ajjeesaa jiru qabatamaan nama har'a Oromoon akka saadhaa qawween irraa hiikamtee rashanamtu. Inni kun eeshuma tahaaf inni kun abbeeraa tahaaf ilma isaatiin dheengaddaa baluu waraana ajjeessu ture jedhee abbaan dura deemee agarsiisu jiru nama afaan Oromoo haasa'udha. Waan ajaa'ibu nama aangoo biiroo irraa illee ari'amee miti. Namuma akkanumatti ati goota keenya ati maaliidha jedhanii ni gooba nama goota godhanii giddumaan goota godhanii uummata dura dhaabanii gaafa inni waa balleessu sodaadhaaf namni waan isaa dubbatu hin jiru boruun ajjeefti jedha. Gaafa guyyaan darbe guyyaan kun bara ji'a tokko fuute hidhi kaleessa darbee ture. Gaafa sana oduu akkanaa gadi baasanii qac godhanii mataadhaanii abalu nama goota keenya ajjeeftanii Oromoon Oromoo ajjeeftu Oromoon maalii jettu Oromoo yoo nama hidhan waan maltiidha waan adda bilisummaa Oromoo kaleessa dalage keessa namoota isaan ajjeesee dhaggeeffadhaa inni fedhe haa jibbu waan kanaan jedha. Namoota isaan ajjeesee gatii dhiiga isaanii qawwee shallamamee faadha tumanii gadhiisan qawwee irraa fuudhanii. Bas tumanii qawwee irraa fuudhanii gadhiisan. Bilchiginnaan na ajajee ani dhiiga keessanii na ajjeesinaa jedhaan tumanii kana booda qotadhu nyaadhu jedhaniiniiti qawwee irraa fuudhanii gadhiisan. Wal gurmeessanii shaneen qawwee nurraa guurratu jirti jedhanii maqaa balleessan. Akka waan shaneen qawween fudhatuuf qabdee isaan. Shaneen nama aanaa tokkorratti qawwee 400 hanga 500 namatti hiite dheengaddum kana bakka feete haafuutu. Siniif galee akiidisuma biiroo jaraatiif fuute itti hiite. Itti hiite uuma fedhaa ta'u. Walaakin aba qawween qabdu jechuuf hin deema inni qawween irraa hiikamee jedhu. Osoo akkuma har'a warri bilchiginnaa godhu kana isa godhanii raatanii qawweedhaaf hin boo'u ture har'a. Irra guddeessi namni qabame har'a qabamee yeroo deemu qawwee irraa fuudhan ta'a jechuun gaafatamuu nafeera. Ni deebi'amoo ni ajjeefama ni rashanamoo ni ajjeefama jedhamu jira jechuudha. Nama TV irratti bahee dhaggeeffadha buquutti haada akkana qabanii oofan jedha Maamma Sayid. Maamma Sayid maal balleesse? TV irra bahee dhufi keessan toleera qalamuu turre cinqamuu turre. TV Tigraay irra jedha. Dogongora san jechuun isaa beekneera. Himneerraaf ammoo gaafa lolli kaarra qoruu jiru himneef Maamma Sayidiif. Waan haasofte kana lolli duuba deebinaan bilchiginnaan si ajjeefti jedhe. Maamma Sayid asii buuteen hin jiru amma mana isaati. Manuma isaa taa'eetuma mana nyaataa qaba. Manuma nyaataa isaa taa'ee eegee jira. Achuma taa'ee fooqumsa jala taa'ee eegeetuma buquu akkanatti haadaan qabanii harkisanii makiinaa kursiisanii jedha. Dhaggeeffadha. Asii jiraan isaan beekamu. Du'a nadhoo gamta dhootu dhiiraatii duuchi deemte akkuma warra kaanii doote. Akkuma warra baadiyyaa sana. Inni kun har'an dubbatamu abbaan Maamma Sayid akkana godhee abalu kana godhee baadiyyaa keessa deemee abalu laa'eeshuma taatiif ishiin bosona jirtu. Ishiin tun soddaa taatiif osoo inni ganda kana dhufee bakki inni irraa nyaatu asuma. Osoo akkana jedhe jettee har'a rashansiisuu jirtu tuni maqaan ishiin dhaamu. Boru dawwe matti haftee yoo ishiin waa tokko taate maal jedhan Oromoo jeeftu. Oromoo akkas gootu Oromoo maalii jettu. Akkas kan jedhamu jechuudha. Oromoon gaafa aangootti ol bahe yookiin gaafa mirga ofirraa loluu argate ciisee kadhatuu qaba isaan. Siniif galee warra kaleessa ati kana nu godhuu turte jedhanii
eeshuma isaatii fi fira saalfatanii nama kaleessa anat ajjeese gaafa lola sanii abalu anat ajjeese jedhee abaawoo ajjeese jedhee qawweelu kalammii fudhate shallamame qawwee qaburratti tumanii qawwee masan irraa fuudhanii kana booda qotadhu nyaaddu jaaniiniiti mootummaa jabaa of godhanii nama dhiifama namaa godhu gadhiisan har'an qabaane gadhiisa abbaan jedhu jiru warra sanii abbaan nama rashasiisu jiru waasi ajaa'ibu namoota san maaliif ajjeefamuu dhabanii sanuu jennu kana maaliif yoo xiqqaate adaba hin dhumnetti godhamuu dhabisa jennu kana laa oromoon qawwee namarraa hiikuu jirti warra jiille baxxeetti mata dureedhaan nuti janaazaa keenya irraa dabarti malee juuntaan asiin hin dabartu shani matana fidna maalli matana fidna jedhee gandumatti nama rashanuu jammare qawween irraa fuudhamee yookiin moonni jedheenaan oromoo irra maalloo jettu jedhanii dachi balleessuu jammara nama shoortii miimoorii Abiyyi Ahmad nuun jedhe san dhugama takkasi waan kaleessa darbe har'a irraa fanna jagnoonni har'a dhuman kun jagnoonni kaleessa dhuman kan dheengadda dhuman kan gaafa lolli kun deemu dheengadda janaazaa nama tokko gashuu jecha nami meeqa dhume kan gariin amma asi buuteen isaan beekamne isaan kun zibaalaarraa yookiin qoshaashaarraa kalqamanii nama miti isaan kun nama miti mee isa ani waraana jedhee loluu jirutti dhiisaadha inni mana ofiitti abalu soddaa sii taha abalu ganaa midhaan sihirraa nyaataaf har'a mana tokko qawween satii abbaa fi ilmi walirra ajjeefamuu jiran inni kun ilma namaati miti kana walloon hanga dhumaa in darba guyyaan kun ammas in darba kara biraatiinis inuma dhufanne dubbiin hedduudha Abiyyi Ahmad mootummaa nuu ta'a jettanii hin eegina instituutiin gamtaa Awurooppaadhaa kan waa'ee seeraa maal jedhe Abiyyi Ahmad kijibni kaleessa kijibee addunyaa hunda goyyomsee noobelii fudhate ammallee itti fufuu jira jedhe ammallee afaaniin waa'ee marii biyyaalessaatiin godha jechaati ummata nagahaa irratti dirooniidhaan ajjechaa uumaa jira jedha addunyaan quba qaba Abiyyi Ahmad maal akka ta'e kuni akka gamtaa Awurooppaa fi akka addunyaatti yuunivarsiitii waa'ee seeraati waan jabaadha Abiyyi Ahmad lan walam jedhe ammallee borullee nagaa fuudhuu hin danda'u mootummaa seeraan alaati mootummaa mata'uun isaa seeraan alaa yaani mirchaa kamii filannoo kam godheeti mootummaatti ol bahe Itoophiyaa kam keessatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessa bakka muraasa filannoon kan itti godhame Tigraay guutuutti filannoo namisa filatan jiru Somaalee fi Affaar keessatti lola waggaa filannoo sanitti lola uumeetuma lola saniif dhaabbatee reedachumaan dhiise warra Finfinnee keessatti haa jedhee isa fedhe kara Booranaa Gujiimoo Booranaa kanatti filannoo dungeen guyyaa sadiitti kaardiin irraa gurrame uummatarraa kalaas moohateera badhaadhinni moohateera tidhiisaa sinuumas sinii filaa jedhameen siniif galee wanni kanaatiin jechuun Abiyyi Ahmad kan mootummaatti ol bahe mootummaadha kan ofiin jedhu kanaafuu mootummaa seeraan ala namichi waan kana jedhe eenyu akka ta'e hubadhaala namicha yuunivarsiitii addunyaadhaa yookiin kan Awurooppaatii fi kan pirezidaantii dhaaba kana Abiyyi Ahmad mootummaa seeraan alaati afaaniin waa'ee nageenyaa nutti haasa'aatii ummata nagaa irratti dirooniidhaan bobbahaa jira warri kaan duubatti deebi'uu yaallaan moohadha jedhee labsee ammallee dhumaatii biraatiif uumaa jira kanaafuu har'as borus mootummaa ta'uu hin dandeenyedha jedhee jala mureetti himeera kuni waan gaarii tokko kuni waan mishaa tokko jechuudha Abiyyi Ahmad akkanatti qullaa surrii irraa baasanii isa qullaa addunyaatti agarsiisaa jiran siniif galee ummanni Oromoodha ammas rakkoon keenya Oromoo walloo rakkoon keenya kan takka lama jennee hin dhumne ammas sanuma lolli ammas dhufaatuma jira bara amma har'a kan cifraa qabataniitu jiru fagoon deemee bar jarri dasee irraa taakuu lama jiran ummanni gurguddaan akka magaalaa dasee maalii dasee fi kombolchaa laallibalaa beela'ee jedhamnee ni yennaan kan duuba deebi'an beela ummata saniitu duuba isaan deebise magaalota gurguddaa gadhiifnee beelaaf yoo ta'e haa gadhiisu laallibalaa yeroo inni gadhiise yeroo masaan bakka xiyyaaraadhaa tottoshatee namtichi dirooniin dha'uu jalqabe waan haqiiqa waan siniif hin himamin waan ummataaf hin himamin keessa gaafanni laallibalaa bakka xiyyaaraa laallibalaa faayidamee maqaa nagaa wanta geessuutiin ture eegga dura xiyyaaraan dha'uu jalqabame deebi'anii laallibalaa irraa fuudhan
waraanni hangas gahu Abiyyi Ahmad akkasitti dhaadu guyyaanuma 5 keessatti bakka barbaadan deebi'anii irraa fuudhuu jechuun yoo barbaadan borus ganaa dhufanii jechuudha. Walaakin Tigree irraa wanni hubanne yaaddoon uummataa warri har'a daseetti zarafamuu jiru qalamuu jiru maal jechuu jiru kaleessa biyya keessan ofii of bushaa jedhanii uummata dhugama gariin zarafamee waan meeqa ofii wal zarafe uummati guddeessi dhugaa walitti himna. Dhaabbilee mootummaadhaa zarafteetti jechuu bakka hedduudhaa dhageenya. Nu irratti kamiseetti hin hatamne. Laakiin dhaabbilee mootummaadhaa akka makiinaa mootummaa akka waa'ee mootummaa meeshaalee hospitaalaa fudhataniiranii. Sun immoo maal keessa wal qabateeti nu hin hojjeesaa jira nu hin sittiin akka mandaadhaa sun mootummaatu wal lolaa jira. Mootummaanis duuba Maqalee dhaqee gaafa Maqalee dhaqee bilbila kan warra irdaataatillee buqqisee deeme. Nafsa ishee jechuudha zarafa jedhamee kan lakkaa'amu taanaan Maqalee gaafa deemu kan dhaabbata mootummaa addunyaadhaa bilbila raadaarii isaanii isaanitti wal haasa'an qophaa buqqifatee deeme. Dirqitti buqqisee deeme. Hanna yoo kan jedhamtu inni sattuudha. Laakiin akka uummataatti guddeessa uummati ofii walate dhugaa jirtu walitti himna. Daseen kombolchi faannoo walate. Shawaroo bitirra maal akka ta'e Oromoo walloo ni beektan jedhee yaada. Warra gizee hilli walirraa qabu walitti horihee orgobbaanis ta'e Oromoo ofii wal hatan guddeessa. Isaan nagaa eeguutu hin jiran poolisii lafarratti siin qaljeechan ofii wal bushaa siin jaanii sii deemanii ati waan qabdutti baatta. Siniif galee walaakin wanni nuyi irratti hubanne badiin guddaan uummanni kun akkam tahaa isa jedhu yaadatti hin qaban uummata isaaniitiin miti. Asirratti of ta'uun dirqama. Kaleessa cafaqanii lolanii akka barbaadanii daddaakanii deemanii gaafa ati biltsiginnaan nu bira dabarte jettee jiruu biraa jalqabdu sidhiisanii biraa deemanii jechuudha. Wanni walloo irratti tahamee har'a namoonni akkanatti rashanamaa jiran sababni guddaan tokko isa kana. Siif galee? Maqaan keenyusi sabboonaa jimmaati. Wal barree rakkoo qabu hamaan hin dubbisina. Okay. Kanaafuu rakkoo gurguddoo akkanaatu nu mudate ammas cifraa gahanii jiran. Kaleessa deengadda gaashanaa Abiyyi wanneen baacaa dabalee gaashanaa jechuun maal akka ta'een uummata Itoophiyaatti ibsa jedhee kaartaa dalagee akka barsiisaatti dhaabbatee sa'aatii tokko TV irratti barsiisee jechuudha. Gaashanaa jechuun gara fedhan deemuudhaaf bakka hayliin isaan barbaachisu ture. Gondor deemuudhaaf, Gojjaam deemuudhaaf, Gabra Taaboor deemuudhaaf, eessa deemuudhaaf bakkattoo ajaa'ibaa ture. Jedhee uummata Itoophiyaatii fi addunyaatti hundatti himeen guyyaa 5 booda deebi'anii irraa fudhatan. Gaashanaa sana yoo fudhatan har'a maqama gaashanaadhaan dha'an jechuudha. Gaashanaa jechuun Itoophiyaa mammii yoo jedhan har'a isaan biraa sobamni. Kaleessa sabbar zeenaa jedhu turan. Maal zoobil bakka jedhamu to'anne jedhan. Kaleessa gaashanaa kennanii laallibalaa kennaniira. Mee gudimaa fi Google Earth ka jedhamu san keessa sheenaati. Zoobil jedhaa barreessaa bakka inni sin qabee dhaqu laalla. Mana 16 moo kana. Ganda mana 16. Ganda wayii bareedduu bosona keessa jirtu wayii. Google Earth warri qabdam zoobil jedhaati barreessa ofuu qabee siniin dhaqa bakki sun bakka akkamii bakki inni to'adha jedhu sun yaani sabbar zeenaa dalagumaa fi zoobil waan jedhamu kana magaalaa guddaa wayii kantiibaa 3 qabu nutti fakkaata ture jechuudha hin beeknu irra biyya nu hin beekne Itoophiyaanota warra biraati zoobil jechuun dhugumaan barreessaa siniif galee ZO BIL jedha barreessaati qaxxitaa sin qabeedha ka Google Earth dha guddeessa waan akkasii kas sin qabeedha ganda wahii ganda mataa yani biyya keenya warri beektan riqee jechuun danda'ama ganda warra jimaa wahii kan warra hariira uuma akkasiiti jechuudha laallibalaa fi gaashanaa as rakkabee sabbar zeenaa zoobil moohadhee dubbiin kijiba akka ta'e ni beekama jechuudha. Siniif galee kanarratti waan haasawame gurguddoo keessa Reuters kaleessa waan jedhe warri laallibalaadhaa nuti numan dhugeessine hin dhugeessine turre akkan hiikaa siniif hiikuu yaaleen jira.
remove godhan jira dhiisaa warra asii komentii jalatti waa dubbatu dhiisaa bakka barbaade haa ta'uti isan miti yaadan ani dubbadhu qabadda yaadan dubbadhu kun ummati kiyya kanaa dhagahu warra guddeessa dhalanni walloodhaa waan kana dhagahee kanaa qabatu boruuf waan tolu jira inni har'a du'e deebisuu hin dandeenyu kan ganaa du'u jira silaa kaleessa shanee ajjeefne qallee ajjeefne finnee gaafa ilma ishee adamee faa eenyu faa ajjeesan tana takkaan ajjeesuu malee kana booda eegana humaan jirru gaafa Mahammad Ahmad Barbarii ajjeesan akkanuma nuun jechuu turan shanee maal jettee inuma finna shiidhaa jechuu turan shanee gata akka ajjeesan 50 shiidhaa jaaran inni waa'ee nama falmatu inni falmatu sun falmatu akkatti falmatu isa beeka siniif galee ani ofii akka kiyyaa akka nama wallaalaa tokkotti isaan qeequu na barbaachiseera dhugamatti qeequu kaleessa lola kaleessa irraa qabadde maaliif hin qeeqee lafuma qabatanii waraana hammana yaani waan naagalurraa dhumni ooluu ni dhumnaa natti fakkaata waraanni Abiy Ahmad yookiin akkuma warra Tigraay dhokatanii asii fi asiin darbanii dha'uu marsanii dha'uu dhumuus tahuu qaba malee akkan argetti akkan dhagahetti akkuma nama waraana birgeedii hammamuuf jalaa qabu lafuma qabatanii eeganii jiran lafuma qabatanii eeganii itti siquu sodaatee halaala madfiin dha'uu jalqabee jira haroo gara duubaa bal'aa dulloo fi haroo dhoofarraahi sanqalleetti dha'uu jalqabee jira meeshaa gurguddaadhaan kana jechuun itti siquu sodaatee jechuudha isaanillee achumaa lola jalqabanii hanga walitti bu'ee baay'inni hanganam miti kan olii dhufe kan gadi dhufe hanganam miti achiin booda bataattanaman siniif galee inni bataataname inni wareegamaa nama tokko nama sadi moo kana maqaan nage kunis dhibbatti wanni miti maqaa namaa dha'uun barbaadu naman kaleessa ajjeefamee laatinna jedhu nama tokko akka jiru dhagaheen jira amma alhamdulillah maqaa isaan dhoofne garuu jira jechuun bakka nan hin du'aatti yaadisanii gara biraatti bilbila nama dubbisee beeka jechuun malee achuma jira warra kaleessaa keessaa hoffoleera hafeera hin beeku nama carraan kaleessa hidhaa baase faa du'ii qaqqabeedha waan hedduu waan uumamaa jiru keessa jechuudha kanaaf warri adda bilisummaa Oromootis sila lola akkasii gaggeessuu dhabanii akka yaada kiyyaatti waraanni waan murteesse hin beeku lolli kaleessa Waraana Salaamaa irratti godhan ijatti taankii jechuudha namni silaa taankii yeroo ofayin agarre nama qawwee baatamu malee humaan qabanii warri abaa'oo keessa adda bilisummaa Oromoo walloo keessa jiru taankii fi BM qabaatanii agarre walaakin lolli kaleessa lolanii suni akka maal jedheen ibsa waraana hangas gahu san fuulatti tarii affaarsee hinna yookiin akka isaan hangallee garuu wallolanii walqixuma wallolanii Tigree jira seenee jedhe uummanni dhumarratti bakka san gadhiisaniiranii bakka sanis tahee sanbira ol darbanii gandoota Waraana Salaamaa hunda waraanni dhufee irra qubate waraanni dhufee ganda keessa qubatee mana guutuu qofforee lafa guutuu lafni isaanii guutuun boombii fi qawweedha jedhamee itti himameera warri jala deemeetti himuu jiru warruma biyya keenya afaan keenya haasa'u ammaan dura wajjin jiraanna jennee haasa'u turre wasin ajaa'iba karaa harxummaatiin boorkanna laga karaa adama limaa jedhanii hujuba wayiitii karaa harxummaa kan jiru Ahmada santu wajjin jiraa jira laga boorkannaa kana kan dhufu wanneen jetteeni achiin qabdee deemuu jettee karaa Waraana Salaamaatti warra dhufe affarii wajjin kan gadi dhufe kan olii hara warraa gaditti bu'e milishootuma dawwee karaa horgobbaa harawaatii fi jeddu galeessa kana keessaa bahaniitu maklaakayaa fi affarii itti qabee dhagee jira umri affarii wajjin lolaati jiraate ummati kun har'a garagalee kara makalee loluu turan saniin diina biraatti fuudhuun rakkoo gurguddoo Ahmad Saffaanii bilchiginnaadha aangoo irraa kalee ari'aman aangoo jecha abbaa fedhe ajjeesa isaanin miti warra aangoo takka hin qabne warra manuma isaa jiraatu malee waan takka yoo barbaadan dhiitichaan dhaanii boru hidhaatti darbatan maqama wahiitti kenninaan akkanuma uummata duratti utaalee badii meeqa uummata irratti dalagaa jiran wanni dawwee irratti tahame sasan gara biraa jiilla dhummuu gaarratti nama guuranii ajjeesuun guuranii dhabamsiisuun ajjeefame jechuun leeka beeksisamiin hin dhageenye qabanii deeman bakka kanaatti dhameen hin jiru yoo gaafatte atis qawwee mata faanis qabama asi bu'een hin jiru shawaaroo biggeessame faa namaan jedhanii gadi geessameeru hin beekamu wanni tahamaa jiru cirratti irratti caffaa roobitii irratti ijoolleen harxummaa hedduun caffaarraa kan dhabamte asi buuteen hin jiru warri wayaa makalaakayaa kaahatee uummata qabee guuraa jiru amaarota maajateetii fi warra eessa gamzaati
tilmaamaan jarri kun nama qabanii deeman hunda nama ajjeesanitti beekama. Kana waan nagube keessaa namni takka afaaniin namuma tokko namuma qabatamaan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka ijoollee dheengadda bajaajii irraa shifeerima bajaajiitii wajjin bajaajattiis nama keessa jiru obboleeyyan ilman haadha tokko lamas ijoollee dawweedha tokko salawaa lama sibiqil Muhammad Sayyid cirata wal baata aanaa dawaa caffaati yookiin muftii jedhamee kan beekamu caama seedalii kan biraa kanuma Umar Qorxee yookiin waan akkasii maqaa maddiidhaa qaba Umar Hasan moo Umar eenyu jedhama. Siniif galee namoota hedduu kaamanii ofii ani nama tokko naman gaafadheerraa abalu jedhama akkas jedhee beeke kan ummati walloodhaan immoo miidiyaa waa ibsuun beeku inni du'e haachumaan dhoksan. Seenaadhaaf nama tokko liyyuu hayliin kuffisee ajjeesee gaafa lola duraasa billitii irraa kutee jedhan. Dhageeffadha waan abboota isaanii durii godhu ture. Waasan seenaadhaaf maqaa'ee jennee haasofne jennaan maqaa isaa dhabne. Beetasabii qorannee bira geenyee waasan nu himaa jennaan waan akkanaa maqaa mucaa keenyaas hin dhayinaa dhugama immoo achumatti liyyuu haylii sanis kuffisaniiti suuraa kaasanii nuti ergan yeroo ofii kutan. Harka bahatan sila nuti takka jiru harka bahanneerra amma mucaa keenyarraa akkani godhame jennee inni du'ee addunyaa kana gadhiisee maqaa nu balleessuun barbaanne. Kalas dhoksaa jedhan jechuudha. Isaan kaan garuu kijiba jaarramee barreeffamee itti kenname halkan haffazaa bulee subii gadi bahee ana ajjeesanii abbaa kiyya ajjeesanii yeroo ana barii irratti argan anis na ajjeesanii achiin booda deemanii jedhe yeroo ajjeesanii yeroo deeman quba qabaachuu. Laa yeroo ajjeesanii quba qaba bichaatu hin taane amma televezyiyoon irra dhufee haasa'u kan jiru kun anuma jechuu jira. Kana jechuun jannata sheenee haasa'u jiraatu hin taane kijiba jaarramee itti kenname sila akkas jedhin jenneen. Abbaa kiyya ajjeesanii anallee yookiin nama deessanii yookiin basa waan akkanaa jedhi jedhameenii ture. Garuu dubbiin kijiba ittuma danda'a jedhee ofuma biraa takkatti da'e. Takka immoo anas na ajjeesanii ishee jechuudha. Gaazexeessaan ani jechi sun akka gadhiifameen hin beeku yaani amma kaameeraa fakkaate viidiyoo suni yaani ati jirtamii ginoo yoom duute hin jedhuuni itti dhiiseetuma namni guutuu waa saniyyaan abbaa fi ilma jedheetuma dhiise jechuudha. Garagalee inni dubbatu irsumammii hin jenne jechuudha. Kanaafuu waan hedduu nama gaddisiisu keessaa isa sanii maal beektaati mahayyimi. Okay, sinirraa gaggeesse kanas waan akkanaati ergaan kiyya kana fakkaata walloon dhumaa jira. Kana malee eenyu baate namtichi beelaan suni ummata walitti qabee aanaan dawwee baateedha. Milishaa afarii guurratee bara 9 kan lolsiisaa ture isa akka ta'e amma nuu gale. Jajuun isa jajuu jiran hamma jabuutiidha afariin goota juuntaa akkana godhe goota shanee barbadeesse jedhanii akkanatti jechuun inuu zariin isaa afariifaa jedhaniiti himatu yeroo jaalatte afariin waan akkasii ta'a garuu afaraa'u kammaya ni marammaya jechuu jiran nama jagna nama nu waliin jiru bar inni jechuu jiran namni akkasii jajame suni ammas dhumaatii duraanii kan ummata baateedha isa tarkaa qaba jechuudha. Waan hedduu walitti himna ganaa waa'ee milishootaa fi gantoota dawwee ka baatee qorataa jirra. Yeroo wal dhoksan hin jirtu yeroo wal sodaatanis hin jirtu. Siniif galee tokko tokkoon ganaa maqaa wal barreessina. Inni afaan banuu fedhe afaan isaa baneetuma hafa. Siniif galee kuni badu malee nu keessa gaafa duraa gaafa dheengaddaa uummanni waan meeqa tahu abbaan sanqalleedhaan diina fuudhee dawweetti fide eenyu akka ta'e ni beekna. Hin beekan tura lafa isa shanee jira jedhaman sodaatama tura akkana nu sodaata ture jechuudha. Karaa warri gadiitis warri oliitis. Dhugama jirtu walitti himna. Bakki kaleessa daffarame kun keessumaa keessa sodaatamee ilaa ammaa kana sodaatanii magaalaa Boora'aanaa dhaquu sodaatanii ta'anii turan. Dhaquu magaalaa keessa wanni jiru. Magaalaa kana dhaquu sodaatanii ta'anii turan jechuudha. Baadiyyaa kana keessa jiran nufitti ummata Oromoo Salaamaa kana keessa hedduu sodaatan turan. Abbaan nu dafarsiise bitamtuu fi gantuutu abalumaan jirtuu bar jedhee kaleessa lola bananii yengadda namni isaan bira oolee deemee jira. Gantuu mootummaati ofiin jedhee dhaqee haasaa oolee itti ganda kee deemee kaleessa jira dhagaheen jira. Kanaafuu karaa harxummaa gammoojjii karaa boorkannarraa warra ol sheenuutu jirutu jira. Warra san abbaan qabee deemuu jiru gantoota eenyuuf akka qabateeru isa beekaa amata sanii jedha. Kaleessa irraa qabee kana kan godhamaa jiru. Nama sabboonaa nama ummatu mootummaa kanaa wal dadhabee gara bosona gara urguusaa galeetuma qotatu namoota adda addaa
kana guuruutti fi ajjeesu kalas wanni isaanitti sheenan jiran waan hedduutu tahamaa jira waan tahamaa jiru san yoo xiqqaate quba qabaadhu yoo xiqqaate gaa bilbilanii si gaafatan beetasaba kan keessa gaatti bilbiltee nagahuma mee loli kam sin godhe gaa jetteen hayyaa abboo ammaa lolin jiru abiyya harka kennisiisa jedhanii nagahuma umaan jiru wanni takka nagaa taane kalaas hin quban qabu nisa gandatti aanutti ajjeefamu jiru qawwee kalee dhukka'u lola kaleessaa bilbilli cufamee oole hartummaan akka asitti hin dirmanne daawwemti kun gariin kaan akkana akka hin dirmanne bilbilli wanni takka hin jiru kaabineen makiinaa fi mootiriidhaan deemtee bakka isa ofii jirtutti warra uranee salaamaatiif shaneetu wal lolee jettee laala ofumaa walitti ka'anii shanee fi warra uranee salaamaa wal lolee jedhanii kana midhaan muran abboonni kun rabshaan dadhabu jedhee midhaan isaa murata akka kanan jenne biyyee kiisiin jechuudha namatti himamu malee hundatti himneera takka takka hin himneera fi ayyi lahaba yeroo kamitti dawwee har'a buusa daatan kana ganaa dhufanii gadi oliin daaraa sin godhanii waan isaan godhan keessaa tokko diina qabatanii dhufanii faannoon ni sodaata achiin dhaqu afariitu bosona abdattee dhufa malee siniif galee qabatanii akkuma jedhame dhufaniiru wal fixiisi amma jiru wal quban qabu wal ijaaree kanaan miti ummati keenya gabareen nama shaniinis kudhaniinis akkuma beetasaba baay'atuun ilmaan abbeeraatis maalis hundinuu bosona sheeniira jedhan khalaas yeroo ofirra du'anii hundinuu bakka dhokatee ani harkas hin kennu qawwees hin kennu abaluu baagara shaname anas numa rashananii nuwan du'a yeroo hundinuu murteeffatee inni dhume abalufaa du'eera jechuu gandoota maqaa dha'e kana waraanni nama takka keessa sheenuu dhorkeera jedha irra sinii deebi'a gandooti maqaa dha'e gandoota uranee salaamaa haroo fi ciisa girjoo fi ganga harraa qabee sanqallee kataaro dabagaloo fi sadacha uranee harooretti salaamaa rasaa dhakaakee asiin hamma eessa tulluu moo ciisa eessa biyya karaa boorkanna jaara dhiiboo kana kuni guutuun waraana qophaadha waraanumatu ganduma keessa qubatee mana kana isa kan fattashee isa kan qofforee uuma fedhe godhaa jira yeroo sheenu hajoolleen horii tiksu jirtu kan jabbilee tiksu jirtu rifuudhaan kan baqattee bosona kufte kan eessa badde eessatti mul'ataa jirti namni takka abalu eessa gore jedhamee gaafatamuun hin danda'amu gandoota kana keessa namni takka achi deemnaan xiyyiituma samii kaasanii waan akkanan jedhamne musiibaa qiyaamaa akkanan jedhamne keessa jirraa jira duba eenyufaa dhaame eenyufaa nama sadii nama afur takka naa himan du'uu kan dhageenye yookiin ergitii qabnu waan kana malee jiru dhiirri as jiraan hin jiru dhumaniirammoo qabamaniirammoo maalitti hin jiru gandoota kana hunda waraanni kasheenne godhameera namni kasheenne godhameera dubartiin dhaqxee ilma ishii gaafatu hin dandeessu ajjeesuu malee humaan jiru wanni walloon keessa jiru waneen ani dubbadhe kun hanga achi isaan akkaataa isaanii tana ol qabanii naa haasaanii gadi malee sanii olii miti addunyaan nu quban qabu nama dhumu kana addunyaan quban qabu ganda akkanaati namni kun hidhameera qabamee deemameera abaluuf qabee deemee ganda akkaniiti warra jedhamu takka lamaa miti miskiin rashanamanii jiranii wanni quba qaban jiru hartummaarraa akkuma kana gammoojjiirra nama reebanii fi achiin kana ol sheenanii ni dhageenya maal akka tahameeru hamma ammaa kanatti odeeffannoo gahaan qabu dubbatuu hin danda'u asirratti ijoolleen hartummaa na qunnamtanii warri achii quba qabdan yoo jiraatte nuuf himuu dandeessu namoota du'anii yookiin wareegaman jedhamanii karaa warreen salaamatiin barreeffaman maqaan ni jira garuu ani amma waan kana dhibbatti odeeffadhee beetasabirraa dhagahu malee nama rifachiisuun barbaadu haasawa kanaan keessa dogongora tokkotu uumamaa dhiifama naa godha ammallee dogongora yaani namoo jiru tokko du'eera yoon jedhee namni beetasabiin guyyaan lama rifatee daasii dhaabee sababa kiyyaan rakkoodha kanaafuu namni hedduun akka dhumeeru hamma hajoollee bira hanga dubartii bira meeshaa gurguddaadhaan gandi qotee bulaadha akkanatti waan rukutameefu ganda san gadhiisee namuu baqateeru namni tokko achitti hin deebine inni hafee du'eera qabameera hin beekamuudha akkanatti uranee salaamaan kan jiru akka dawweetti waan kaleessa ganamarraa yookiin kaleessa sa'aatii 5 akka waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammas yeroo saniif bilbillee waa takka dhagahuu hin dandeenye bakka saniif bilbilli citaa ture magriiba biratti yookiin lixa aduu booda dalage rakkina akkasii keessa jirra kanammoo warri walloo walii beekaa isinumti beekaa inga amma tana warra mirga dhala namaa yookiin warra akkas gooneeti walloo gargaarra jedhu arrabsuun jalqabe wallahi
أمريكا الرئيس بالبني أحمد دي وأنا متكنا أبو بكر بدأ ميجر جار سكمتي كونا مالته أصابونورا يودن دي سكينو فيديو إساسان أجولة كينيا أمبولانسي كسر كسرية جيسان إساسان أكنا كنا تينا مجيسان ورن أبتهم بيت سبب بوليس الرابع رأي المكينيا دو إكنا تجيب فمجرمين أحيم أمير فيديو في سجلتها كتاكن تيرجع يودن دي سكان ميديا تباسي أجيسي الدنيا kanan dhageessu taanaan as dhuftee abaluu kas jennee mee maal jenna wareena gaarii jedha sammare wanni nuuf iddun jiru wanni takka walloodha wanni godhamu jiru oromoonni walloodha rakkoon isaanii rakkoo warra kaaniitii wal adda rakkoo oromiyaa bal'aatii wal adda rakkoo kamiinuu wal adda rakkoon nu keessa jiru rakkoo akkanan jedhamne keessa jirra kanammoo mee innumti jirru wallomti dhagahaatii qabadhaa garaatti isinumti qabadhaa kaleessa waddi agarre والله كليس وني أجرّ كافوما جرب التجنا بقى تحسن نمني جرين أما اللي برججا أكن نجد أمن كيسة كجروفي واتك كوبان كبر نتي كان تك أوين تكودو منتي في اللولا دي مو بيجنو واه أمارة جيف نتي هيا قوي كان نتي ميركان قال أفارة جيف ثاني كان بيهم جو سوني مو جوما جاهلية يوكين جوما دوبة تحفوتي قصة تقولوا اللي قصة كينيا أولك أبنا جدني لولولولو أبداً نمبر باتشو كنا بودا أبلو قص أبلو كففنا إنما كان كي نما تكو لفا كان كي تراسي أبام سيسو نما بربادو تجرا نما ساني خلو لمو كاب نمني سو متا كاب متا سالو لما مالي مولا فمار رازم جتة كوكوبا خلي سو جينيات أجيسو نمتي إسا خلي سما نسيجارو توري إسا خلي سما أورغوسي كوتا توري مسكينة تكو زيادة زرين كان كي إسا يتة كمورة عربا نما تكو تكو درامار نودلا كنا كرتني أكو مسان وانا كسيتي متي غرا لافسا نمتي سمال كورا waraana tokko qawwee siifan kennaa huccuuna irraa jijjiirii asuman na nyaachisii warri shaneetii fi warri wanni kun ajjeesaa Hasan Wallo waa'ee maalii ilaalchiseeti lakkoofsa ergaa jirta keessaan karaa masinkiriitiin naaf ergaa mee ijoolleen hartumaadha har'a kana maal akka jiru har'a dhukaasii achi jedhan kan jiru karaa boorkannaa kana naaf hima naman kun nameenumaan qaba walaakin qabatamaan waan irraa qabataman dhabeen nama ofii achitti bilbilu kan isin maasengarii naa ergitan dhugeessuuf miti bilbila naa kennitanii achi bilbilee kan gaafadhu yoo kana ta'e malee isa Facebook irratti abaluu asiin akkana ba'e asiin akkana ba'e jedhu isa kanaan odeessu isa kanaan odeessuutu jira miti isa kanaan miti dubbii qabatama waan qabu dubbatuudha barbaanna qabatama wanni qabu wanni jeddu galeessi dawwee yookiin hoo midhaan yookiin hoo uranii salaamaan keessa jiru waan hedduu ulfaataadha waan hedduu akkanan jedhamneedha ummanni kun ammoo ummata falmatuuf lee danda'u ummata jajjaba wahuma fedhe irratti ummata duubatti garangalleedha ummata kana cabsineeti warra kaan bitamtoota ol goonee gooftaa goona isa jedhu bitamtoota falti ammaan durallee seenaa shiddu duuba garagalanii yoo gaafate wahuma ummata irratti waan hedduutu jira wanni ganaa dubban ummata akkasii ol kaasuu warri yaadaa jiru falhaan bahu suni jalqabuma warri mootummaa Abiyyi Ahmad abdatee ummata ofii irratti waan akka haasofnu kana dalage hegereen isaa maal akka ta'u ni agarra. Asuma irratti wal arguuf deemna Facebook kanarra jirra sila hundi keenya internetiin addunyaa irraan badu gaafa sin afaan bantanii har'a maqaa qabnee hunduma teenyeerra. Gaafa sin afaan bantanii abaluu faan Oromoo akka ofii jeeftanii gaafa ni jira Oromoon akka ofii har'a haroorraan dhageeffadha. Haroon lama dawweetti. Haroorraan gara ciisa girjoodhaa yeroo isheen gandi abaluu fa'aa gandi qabsaa abaluu fa'aa sakana gandi tun hundi gosa ishiiti yoo ishiin dhumte malee isaan baduu hin danda'a gandi tun isii tana jedhee uranii salaamaa takka takkaan dura dhaabbatee warra agarsiise quba qabna inni afaan banu Facebook irratti dhufee abaluu faan Oromoo nurraa ajjeesanii qawwee nurraa eeganii jiran warri immoo kaanes gosummaan fasaada yeroo hunda gosummaa fi gara laafummaan siniif galee mootummaa keessatti seeraa fi waan mootummaa saniif tahuu fi waraana kaleessa seef jedhee du'eef waan tolutu hojjetama malee zimuma jetteetuma abaluu dhiifamuu fi qaba abaluu akkas jechuu qaba namni garii nama ummati kun ijoolleen bosonaa kun dheengadda dhiifamuu godhee fi dhiiseedha waan tokko dusan godhe shira abbaa shiraati lakkisaa yoo xiqqaatee hidhamanii seera dhihaatuu qabanii guyyaa shan hidhanii maal fiddimii kana booda boo maqaan balleessiti nama hedduutu muufataa fira qabdi akkana gaa dubbi
gaafa hara warraan qawween karaa bu'aataa dhukka'ee gaafa jennu ab horgobbaa waataa warra fana maraa sootu tana maal fiddimmihi jedhan shira guddaa achi keessa birgeedii tokko jedhe wanni birgeedii tokkon jedha iizii tokko waraana iizii tokko ta'utu affaarirraan karaa sanii dhufe harbuu dhufe harbuutti tigree gariin gadi dhuftee gariin oli hafte jedduu sheena waraana iizii tokko ta'u Abiyyi Ahmad duduba hoo jedheeni kombosharraa gadi gara galteeti asii ol deemteeti goda Hasanaa Agar maal jedhan kana keessa qabde waan takka ilmi namaa ta'e hin beekne isaan gooteera achitti caccabsitee daaraa isaan gootee waraana shiidhaa baafattee bira dabarte naqarsi akkasii eessaan dhufe sanqalleen karaa saniin maaltu dhufe warra afaan saba biraa haasa'u nama ofii godhanii akkas godhuu danda'an kanaafuu diinnis jalaa isa fagoorraa hedduu jabaadha hedduu si miidhuu danda'a diinka keessa si beeka sini wale rabbiin uu gaafa gara jaadaa waamu warra sin jala jiru irraa jalqabaa jedhu warra sin jala jiru isaan kana rakkoo hin qabu munaafiqoota madiinaatii fi warra sinitti aanu kanaaf rakkoon har'a nu mudatte isa kana du'i har'a nu mudataa jiru isa kana waan hedduu nama gaddisiisu waan gurguddaatu tahamaa jira ummati walloodha tana beekadha isunumti kana beeka warra biraatti inni yeddu warra biraatti iyyinee dadhabneer gara laafuun bala kanu godhe agarreera warra mee beeka kunumtinillee si haa kakaasu mee hirriiba raftirraa ka'e wanni nu jechuu jirru isa kana hirriibumaa ka'aasan rakkoon qabu warri kamiseetti hulaan itti cufamee kamiseen karaa afraniin itti cufamtee magaalaa kamisee keessatti kan guurramee kan ajjeefame Muhammad Saalifaan dheengadda nama yani nama daffaar nama beekamaadha wallahi hedduun itti gaddi jechuudha barumsa namni keenya qabutti hedduun itti gaddi nama daffaar nama akkana hin jedhamne namni sun ammaan dura poolisii ajjeeftee maalloo ajjeefte jedhaniini hidhaa darbatanii hidhaa taa'u ture yoo addattan mucaa mataa jala kutataa kan alaabaa jara lammanii akkana qabeeru ka wabootii fi ka Tigray mucaa fuuggalaan Tigray fakkaatu agartanii mucaa sanii manuma isaatii fuudhanii ajjeesanii maal godhamana okay gaafa si akkamii dubbiin akkatti itti ilaallu kun akkamii akkuma lola amaaraa duraa yookiin lola gosaa san dhaqxee loltee galtaa abbootiin gandaatii fi maanguddoo sirraa dubbatti humaa sin godhanii kanuma dubbiin jabduudha bara isa faa fuudhanii rashananii jedha isiniif gale warri TV Tigray irratti dubbatee ture sunis warra rashanam ta'uu shakka wallahi nama guddaa nama abbaa ilmaan meeqaa nama ilmaanii argeeru fan achirratti arge aggaan amma waa'ee Maammas Sa'iid godhan yaadadhe hedduun ajaa'ibe maqaa dha'uun barbaadu ammallee yoo irraafatanii siraatan akka argatan godha mootummaa kana keessa ilmaan qaba wallahi nama waa'ee siviilii hojjetu dhugama ta'ullee kan biraa nama biraa akkam godha waan waamanii karaa irratti mee akkamitti nu agartanii jedhanii nu ajjeesan sin zarafan nuun jedhanii walaakin waa sahin agarree jedha waan abin godhu maal horee gaafa gattee deemtu uduu kana kan kee nama godhan ta'e akkam godhamtu dubbiin jabduudha waan tahaa jirru argaa jirtanii hanga dandahame meeshaan akka walloorraan hikkamne akkaataa godhamuu danda'u hunda abbaan lafaa lafa ofii irratti namni isaa ol beeku hin jiru sinif galee akkaataatti meeshaa hambifatuu dandeessan hundaan meeshaa hiikkatuu dhabuu fi ruhii gootootaa akkaataatti tarafuun yookiin itti damdamatuun hunda godha warri wallo warri na dhageessan diyaaspooraan biyya biraa biyyuma bakka biyya arabaa ka beekam jettan hanga danda'ame isiniif galee gootonni har'a du'an boruu wanni fedhe yoo darbe isaan nun deebi'an ammaan dura wanni irraa beekam keessumaa keessa har'a waa'ee dawween haasaa jira dawween kan beekamuun gantuun achi kee deemee utaalee akka fedhe tahuu duun taane ofii humna walitti deemuun beekama ture
ofii humna walitti deemu tokko lafaa ka'ee garee guurrateeti nama dawweetti dhufee hunda ija bu'a ture. Yoo xiqqaate uummata isaa nama satti bu'e malee nama biraan tuqu. Hasan Rashidee faa warra humnaan beekaman Aliyyi Abdalbaarii faa warra kaleessa yani wallahi isaan tutti beeka jechuudha. Nama arraba baay'atu arganii jennaan halkanii guyyaa nama basaasu dadhabanii jennaan ganduma keessaa takka arraba irraa kutanii dubartii se'a arrabuma irraa kutanii warri biraates akkanuma singoona jaaniini achiin booda namni ofii dubbii olii gadi dhowuu dhiise. Suni dhiiraa abbaan fedhe shiftaa isaa jedhuun waan fedhe isaa jedhuuni humna namumatti fayyadamuun malee itti fayyadaman. Tigiroonni kuni yaadigiin gaafa dhuftee dachi balleessitee shiftaa balleessanii jettu yaani loonchariin isa ceekurra baatan agartee saniin du'e jedhan Aliyyi Abdalbaarii kilaashiin dadhabanii kikiksanii si geeraranii si dadhabanii gaafa qorqoraa godha. Gaafa biraa Hasan Rashidee baanantu du'e jedhanii gaafa isaan caffaran ishiin baafatteetti. Waliin hin du'anu hidhannoo hodhuu deemii baafadhuu jedhanya. Gaafa biraa atis akkanuma seenaa dalagatee du'uu qabda. Siniif galee hin oolle basaasuma akkasiitu galaafate Hasan Rashideellee. Isa warri Teediroos afaan nyaata jedhan imsanii miti. Dhugaatti harka faltiidhaa bu'ee dhiitichaan lafatiin dhiitamu jedhee nama of ajjeese keessa Hasan Rashidee. Hasan Rashidee bakka biraa miila tahuu tafa tahuu rukutame. Bakka baqatuu hin dandeenye. Achi booda shuguxiin of dha'e. Kana diina isaatu masakkare, Tigireetu masakkare, warra sajjeesetu masakkare malee nuti lafaa kaanee abaluu keenya shuguxiin nyaatan jenne. Seenama akkanaa jira kanama hundaan. Hasan ammee eenyu yoo gadi buune gara bitaa hartummaa fi qorii fi jiillee baateettis akkanuma goototuma akkasii fannisaa turan sibiila irratti. Hamma har'aa diina loluun beekame malee namni garagalee diina alaa dhufee wajjin walii galee irra rarra'ee gaafa kaan jetta lafa ciifteeti gaafa diinni alaa dhufee dawwee lolu wajjin dhuftee loluu hin dhageenye. Osoo har'a akkana godhanii osoo dheengadda basaastuu akkana godhanii raatanii sila adabaan ta'a ture. Siniif galee sila adabaan ta'a ture. Hajoollee booraatti salxanaarra turani salxanaarraa uummata keenyatti gallaa gara uummataa galla jedhanii gara harawaa gara eessaa kanatti galan. Orgobbaa waataa warra afaan Amaaraa haasa'u guurratteetuma dhuftee ishimti kaleessa nama keenya mata duree keenya jedhu turre qawwee hiikibboo ati shaneedha jedhanii. Kam shanee maali boo shanee kaleessa dawween hartummaan jiillee hundinuu masalxanyaa banatee bakka leenjiirra turre. Leenjii namoo biyya keenyaa fi maali ati nama biyyaatiin turre shanee jedhamtu itti meeshaa hiiki jedhe. Ilmaan isaaniiti nama of biraan qabu nama tokkicha waraanaan marsamee ilmaanii fi ijoollee walakkaa hayyaa akkas taanaan hodhu. Wali guuranii diinatti kennan. Akka firaatiin amma kaan harkaa baafattee jechuudha keenya. Akka firaati namni isaan keessaa fira qabu hin baasan. Isaan immoo malikummaan isaanu. Gizemaahuu asiirri tokko ajajee miti waan namni tokko abaluun ajjeefamuu qaba jedhee godhuudha. Kanaafuu gantoonni karam hundaan jirtan kana jiila dhumuu irrattis waan hedduu sanbateetti waan dhagahaa jirru namoota tokko tokko akka waan diina bara 50 argataniitti Oromoo ajjeesisiisuun itti fufeeraa jedhan faannoo allaalaa fi eessa bahanii warra wal beekurraa fuudhanii itti jeesuun itti fufeeraa jedhanii kanarrattis warra jiila dhumuu irratti dalagaa irratti naqaa kana booda wanni kun karaa tokko yoo laalle gaariidha. Wanni nu mudate kun wallahi rabbiin waan tokko khayriin keessan keessa jiraatu malee hin godhuu jedha nu mokkoruudhaaf. Nu mokkoruun kun akka tokko taanu akka haan jenne tokko akka taanuuf mootummaan Abiyyi Ahmad kan jaalates kan jibbes boru lafarratti hin facaasee deema. Makiinaatti hin deemtanii biyya biraatti funduqa keessa warra biraa hoteela 5 star keessa teessanii hin qabdan sin beekna maltii waan takka hin dandeenye. Baqattee giddi gariin jilbiin jabuutii qaqqabattee deemgadda. Wal arguuf deemna walaakin gara jabeenya keessan wal barsiifneerra. Gara jabeenya malee hin dalagu gizemaa. Nu agarsiiftan nu barsiiftan kana booda. Siniif galee wanni walirraa baratuu qabnu kana booda wanni walirratti barannu ammarraa qabee gara laafinni kana fidaa jechuudha.
inni itti aanu khayri wannin jedheef ummanni walloodha akkamit akkam tahuu akka qabu akka zuuma jedhee manuma tataa'eetuma dhumuu hin qabne waan wal jaaree akkaataatti waan isa fakkaatu of tahee waan godhuu qabu hedduudha qaba. Kun ergaa kiyya ture ammallee borullee quba qabaadhaa walloon keessa jiru. Waan akkanaati jiraadha ergaan kiyya isa kana. Assalaamu alaikum.